gumaacha waboo humneessu gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar marsaa 12ffaaf taasifame irratti maaddelee hedduun biyyoota akka Yemen, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubai, Masri, Beirut, Jabuutii, Jordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun gumaacha waboo humneessuu taasisaa turan marsaa 12ffaafis itti fufanii jiru. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 19 bara 2022 isin dhageessisa. An iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Gumaacha waboo humneessuu marsaa 11ffaa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun marsaa 11ffaaf mararfattoonnii fi sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatan biyyoota akka Yemen, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubai, Masri, Beirut, Jabuutii, Jordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gumaacha waboo humneessuuf taasisanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo urjii sabaa ta'an maadheen daandii elemoo qilxuu gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun biyya Saud Arabiyaa irraa marsaa 11ffaaf gumaacha waboo humneessuuf taasifame daaressaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 5,000 ariyaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 2,000 bakar waaree riyaala Saud Arabiyaa 2,000 yaasaa gantuu riyaala Saud Arabiyaa 1,000 jabeessaa lammii riyaala Saud Arabiyaa 1,000 jibbaa roorroo riyaala Saud Arabiyaa 500 mul'isaa sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 milkoofnee gammadaa riyaala Saud Arabiyaa 500 qomoo sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 buqqisaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 500 singanuu lammii riyaala Saud Arabiyaa 500 turuhimbaduu lammii riyaala Saud Arabiyaa 500 walhingannuu lammii riyaala Saud Arabiyaa 500 abdii sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 obsaa sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 jaallata waboo riyaala Saud Arabiyaa 500 murataa qabsoo riyaala Saud Arabiyaa 500 daakaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 500 qajeelchaa sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 hafarsaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 500 caccabsaa diinaa riyaala Saud Arabiyaa 1,000 gumabaas sabaa riyaala Saud Arabiyaa 500 tigisti doolaara 25 Beirut irraa masarat doolaara 25 Beirut irraa walumaa galatti riyaala Saudi Arabiyaa 20,000 qarshii impaayera Itoophiyaatti 300,000 fi 60,000 waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuuf galii taasisanii jiru. Gumaacha taasisan cinatti ibsa ejjennoo armaan gadii baafataniiru. Gumaachi kun kan jalqabaati malee kan dhumaatii
miti jechuun kuni gahaa osoo hin taane kana caalaa dirqama keenya dachaan kan itti fufuu ta'uu waadaa keenya haaromfannee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo ani si jabeessuun dirqama keenya. Ofii wareegamanii qabsoo ofii jabeeffachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu wareegama barbaachisu hundaa'u kaffallee qabsoo keenya galmaan ga'uu qabna dhaamsa Oromummaati jechuun ibsa baafataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo hanga galma barbaadamu geessutti waan dandeenyu maraan bira dhaabbanna jedhu. Farda lugan kamne magugsita yo bole allayyaatti sigata. Farda lugan kamne magugsita yo bole allayyaatti sigata. Samachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'iti luban gadaadhiisne bulluquba. Samachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'iti luban gadaadhiisne bulluquba. Waadaa gannee jaarsummaan akka malee waan furu ofee gaddu malaan si gurguru. Waadaa gannee jaarsummaan akka malee waan furu ofee gaddu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan furu ofee gaddu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan furu ofee gaddu malaan si gurguru. Waadaa gannee waadaa gannee afatu waadaa gannee waadaa gannee waadaa gannee afatu waadaa gannee waadaa gannee waadaa gannee afatu waadaa gannee waadaa gannee waadaa gannee. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kana adoolessa 20 bara 2022 isin dhageessisa. An iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gumaacha waboo humneessu gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar marsaa 12ffaaf taasifame irratti maaddelee hedduun biyyoota akka Yemen, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubaay, Masrii, Beirut, Jabuutii, Joordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun gumaacha waboo humneessuu taasisaa turan marsaa 12ffaafis itti fufanii jiru. Akka qabsoon bilisummaa Oromoo galma geessuuf ilmaan Oromoo biyya Yaman magaalaa Sana'aa jiraatan gumaacha waboof marsaa arfaffaa maaddeleen armaan gadiin ijaaramuun gumaacha taasisanii jiru. Maaddee Jaalnadhii Gammadaa Riyaala Yamanii 100,000 gumaachanii jiru. Maaddeen Jeneraal Waaqoo Guutuu Riyaala Yamanii 99,000 gumaachanii. Maaddee dubartootaa kan ta'e maaddeen falmattuu sabaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka galma geessuuf Riyaala Yamanii 70,000 gumaachaniiru. Maaddee sooressaa jaarraa abbaa gadaa Riyaala Yamanii 10,000 gumaachaniiru. Maaddeleen arfan akka waliigalaatti Riyaala Yamanii 285 gumaachaniiru. Gara qarshii impaayera Itoophiyaatti yoo jijjiiramu 360 qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Dhuma irratti Oromoon afaan qawween waan gabroomeef Oromoon bakka jiru qabsoo hidhannoo waboo akka jabeeffatu dhaamanii. Nuti maaddeleen arfan hanga sirni garboonfataa PP kufutti waan nuuf danda'ame hundaan qabsoo keenya irraa duuba hin deebinus jedhaniiru. Itti fufuun gurmuun tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti sabboontonni ilmaan Oromoo ijaaramuun gumaacha taasisanii jiru. Sabboontonni kunis kimmiyaa biyya Yaman Alqaayidaa irraa doolaara 50, Oromiyaa biyya Saud Arabiyaa irraa qarshii 2,000, Raashid biyya Saud Arabiyaa irraa Riyaala Saud Arabiyaa 200 qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Walumaa galatti gumaachi gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar marsaa 12ffaaf taasifame qarshii impaayera Itoophiyaa
368,900 gumaachanii jiru. Gumaachi kunis kan duraa caalaa kan itti fufu ta'uu fi ammas gurmuun kun kan duraa caalaa ijaarsa isaa cimsuun yeroo gabaabaa keessatti gara jaarmiyaa ABO gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcaritti of jijjiiruuf akka jiru koreen qindeessituun gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar dhaamanii jiru. Geessee lolii farda luugaman qabne maa gogsita yoo buule allayyaatti si gata.